Haati keenya fakkaattii dachee ishee mudaa hin qabne yookiin akka biyya keenya Oromiyaa ishee ati halagaadha ati immoo anarraatii uumamtee ati na keessa jiraadhu ati immoo anarraa godaanee kan hin jenne ta'uu ishee meeqa keenyatu yaadee beeka laata? Nuyi namadha namaa dhalanne akkasumas namarraa dhalanne eeyyeengaa namarraa dhalachuu keenya ni beekna garuu akkamittiin akka dhalanne eenyurraa akka dhalanne as baanee fi akkamittiin akka bakka marra jiru geenye kan sababa jalqabaa nuuf ta'e eenyudha laata? Eeyyeengaa dhalli namaa akka yaada isaatti waan fedha isaa ibsachuu ni danda'a garuu gubataa marqaa hubataatu arga akkuma jedhamu erga uumamnee of beeknee humnaa fi hubannaa qabnuun of jijjiiruu eegallee namoota gargaarsa jireenyaa nuuf taasisanii fi nu cina dhaabbatan galateeffachuu dandeenya. Sanarra tarree baay'ee dinqisiifachuu ni malla dhugaan jiru garuu sana miti. Sababni dhufaatii keessaniif kiyyaa kan kalaqa addunyaarraa addaa boca harka namaan alaa na gargaaraaf waamicha waloo malee uumaa ishee kadhachaa dhala koon argaa dhiiga kootu nama ta'a jettee gudeelcha baachaa rakkoo fi yaaddoo dhukkuba dhokfattee qooda jireenya kan nuuf laache ishee yeroo garaatti nu baachuu sana sooranni hin sifoofnee fi ishee gaafa ciniinsuu iyya kuukuu buustee mankaraartee boossee dhala kiyyan argaa lubbuu aarsaa gootee si guddisuuf jecha dhiiga ishee cobsite sana gartokkee qaama kee galateeffadhu harmee kee. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Jirraa Miidiyaa Neetwoorkii kun sagantaa harmeeti. Sagantaa harmee keenya har'aatiin bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa Galaan Guddaa buufata fayyaa Daalattiitti kan argamnu. Har'as akkuma isin beektanii haadholii hordoffii ulfaarraa kaasee hanga kutaa da'umsaatti jiran waliin turtii goona. Nu hordofaan waliin turan affeerraa keenya. Dursa maqaa keerraan eegalanii isin jedhu. Alawiyyaa Himannaan jedhama. Aliyyaa yaala maalii argachuuf as ta'aa jirti? Kitittilii kan jedhamu hordoffii da'umsaadhaaf hin dhufe. Hordoffii da'umsaa kana ji'a meeqaffaarraa kaastee eegalte? Ji'a afurirraa kan hin jalmaree isaan garuu sadiirraas kaa kottaa lamarraas kaa kottaadhaan gorsa nuuf kennaa jiran. Aliyyaa erga gaafa ulfoofteeti garaagarummaa utuu daa'imni garaattis nafiin dura garaagarummaa maalii qaba qaamni kee? Qaamni kiyya garaagarummaa hedduutu jira. Tokko taattee yaaddaa reetis garaatti baachuun kun baay'ee ulfaata. As yeroo dhufnu immoo gorsa tokko nuuf kennu akkas ta'uu qaba jedhu kana jedhu suma sana fudhannee in argama wanti jedhanis jira. Wanta ofirratti argamu kan sodaanne immoo dhufnee gaafannaa nuu kennu yaada. Mee erga ulfoofteeti mallattoo akkam akkamiidha kan sirratti mul'achaa ture? Da'umsa keessatti mallattoon jiru yeroo saatiin ga'uuf ka'u xiqqoo yerootti dhiyaachaatu deemtu haala garaagaraa si waraanuu si dhukkubbii duddee dhukkubbii waan akkanaa kanan argita. Kanadha. Mana jireenya keetti abbaan warraan kee akkatu hojii ol ka'aa hojii xixiqqaa hojii gurguddaa hojjettuu fi deeggarsa akkamii yookiin kunuunsa akkamiidha kan inni siif taasisu? Abbaan manaa kiyya maashaallah nama gaariidha. Ofiisaa ala oola. Oolus immoo gargaartuu akkanaaf ajaju hojii gurguddaa akkan hin hojjenne uffata miicuu wanti gurguddaa namatti ulfaatu hin jiraa mitiire na gargaara kana. Darbee tokko immoo waan akka xixiqqaa mina kananis ofiima koof nan hojjedha. Jechuun gaariidha inni gorsu waan ta'eef waan gurguddaa humna koolii osoo hin taane waan akka xixiqqaa maal jechuu ijoolleen bakka bu'u kanaaf uma gongodha. Kan biraa isumaaf hin dhiisu. Abbaa warraa keetu hojjeta jechuudha. Ogeessonni fayyaa kunuunsa akkamii isiniif godhu? Dhiiga keessanillee akkamiin akkasiin hordoftanii gorsa isiniif laatu? Dhiiga wanta irratti of eeggannu irraa hin godhu. Dhiiga keenya ilaalama. Dhiiga yerootti ilaalu. Dhiigas ilaalu. Astiraasawundi immoo yerootti yoo dhukkubbiin natti dhagahame jettee himatti dhaqi ilaalame siin jedhanii si ajaju. Dhiigas immoo gadi bu'ee ol ka'ee nyaata nyaadhu gadi buuteettaa guddateera mucaan kee haalarra jiru bakka ji'a dhuftuuni sitti maan deeman. Kiiloo kees immoo dabalteen qannastee sitti maa deemu ilaalanii jechuudha. Yeroo hordoffii ulfaa keessatti nyaata akkam akkamiidha kan isaan nyaadhaa isiniin jedhamu callistanii maa akkasiin garaa guuttanii nyaataniif kan isaan si gorsan nyaata sana keessaa immoo fakkeenyaa fedhanii gosa isaan isiniif kaa'an gosa akkam akkamiidha?
Nyaata gaafa jedhamu nyaata kan akka biqiltiin jira mitiiree firaafiree kana akkan akkanaa jajuu wanta fasaashiirras waa tokko tokko akkaataa dhiigni keetti gadi bu'aa jiruu fi ol ka'aa jiru laalaa deeman isaan sanarraa kaasanii kana fayyadamii sana dhiisisiin jedhan akka kanadha. Ofii isaaniidhaati kan isaan sin ajajanii deddeebitanii fayyadamtu jechuudha. Fayyadamuu Yeroo ogeessonni fayyaa si waaman yookiin yeroo ji'a keessanii eegdanii kabajanii dhuftumoo akka feetee maanii guyyaa boqonnaa koodha yookiin immoo har'a natti tolee jira jettaniiti kan deddeebi'aa jirtan. Yan akka kootti qaanii tokkollee guyyaa isaan jedhan irraa dabarsee beekee hin dhufu. Isaanumas si ajajaa hin dhuftaa guyyaa akkasii deebii jedhama gaafa immoo da'umsa keetti dhiyaattu 14 dhaawwamu kan dura ji'a turu dhiisanii butanii si waamu. Daftee akka laalamtuuf maaliif daa'imti saalan irra jiru maal hunda baraa deemuu fi akka naannoo waamaniin dhufnaa xiqqoo mana kana keessatti wanti namni rakkisu baay'ina namaati. Hin baay'ata. As turtaa bakka asitti cannaqamaa oolutu jira malee isaan biraan rakkaan hin jiru. Yeroo itti guyyaa beellama keetii yookiin guyyaa sanatti si waaman sanatti dhuftee yeroo akkamittiin simannaan isaanii miirri isaanii yookiin immoo fuula ifaadhaan immoo waan namni baay'atee fi nama ifachaa ati deemi jechaa tokkotu jechaadha kan isaan simatan. Haala akkasiin qaban irraa argeen hin beeku gin baay'ina namaatu baay'ee ofiirii gaafa ta'u bakka namni kamiyyuu immoo dadhabuu danda'u gin immoo numa hojjetu numa jedhu malee rakkoon biraan jiru argeen hin beeku ofii koo akka kiyyatti. Hamma hordoffii ulfaasitti taasiste keessatti hanqina isaanii karaa ogeessaa yookiin karaa yaada isaanii haa ta'u wantoota isaan ittiin si deeggaruu qabaniin hanqinoota argite qabda. Hanqinni argame amma ammaatti wanta hin argin beeku xiqqoo humna namaa hojjetu irratti akkan ilaaletti keessattuu kutaa kaardiitti rakkoo qabna. Dafnee darbinee dhufnee sin geenyu yeroo tokko immoo kaardii wal jala dabarsanii bakka biraa geessuutu jira. Kana malee rakkoon biraan jiru. Yaada nu laatteef galatoomii rabbi nagaan si haa eegu ulfaadha. Isinis ulfaadha galatooma. Dursa hiikamteeti kanatti jirtu baga rabbi si hiiqesiin jedha. Maqaa keerran eegalaan isin jedhu. Baqqalachi Gabayyoo jedha. Baqqalachi yeroo hordoffii ulfa taasisaa turte buufata kamtii taasisaa turte? Asumatti. Asitti yeroo taasisaa turte keessatti hordoffii ulfaa kee jalqabaa tokko jettee jalqabdee hanga marsaa 8tti kanatti deddeebi'a. Yeroo ciniinsuun si qabee utuu maal hojjettu utuu mana jirtu utuu daandiirra deemtuuti mee? Itoo mana ture. Gaafa sana akkuma ammi ciniinsuun si qabee ni kanatti buufata fayyaa kana dhufte. Xiqqoo mana ture hin jira. Isaan boodanas dhufe. Yeroo dhufteetti ogeessonni fayyaa simannaa akkamii siif taasisan erga simannaa si fuudhan immoo wantoota si barbaachisu si guutaniiru moo callisanii masii ilaalaa turan? Callisanii na ilaalle haala gaariidhaan na fudhatanii erga sanii waan isaan irraa eegamu hundaayyuu na godhanii jiru. Mee yeroo ciniinsuu sana keessa jirtutti mudannoo akkamiidha kan si mudate? Yaa waggaa dadhabbiin natti dhagahame kan akkoo yaa'u gadi nama gafaa fincaan siin jedha oomtuun jiru yaa'u namatti fakkeessaa jechuudha. Innaa arriba siin jedha kanuma. Duraa kiyyees waan ta'eef kanuma bichaan beeka. Mee ciniinsuu sana keessatti oolmaa haala keetii yookiin immoo jiruuf jireenya haati keessiif jiraattee dabartee hangam si yaadachiisi wanta sana gabaabsee nu ibsi. Isa ammaa bakka ani maal jedhee akkasitti mun qabu bakka haati koo akkanatti na deessee na guddistee edaa jedhee guyyaa sana baay'ee natti dhagahame jechuudha. Yeroo ciniinsuu sana keessatti hammami akka haati nama jaallattuu fi darbee amma haarsa lubbuutti amma isheen deemtu guyyaa sana keessa miira akkamiidha kan sitti dhagahame siin immoo? Ani kan natti dhagahame bakka akkanatti ji'a 9 garaatti baattee amma nana faana rakkattee lubbuu ishiitiin dabarte bakka akkamitti akka nama dhukkubu haatitu akkanatti lakkaa'abbaattee na guddistee akkas nama godhaa kan jedhu baay'ee natti dhagahame jechuudha. Mee yeroo daa'ima kana godhachuu fi injirratti yookiin garaa kee keessa injirratti yeroo dargaggummaa kee jechuudha. Haati koo tilmaamaa akkasiitiin jettee tilmaamteen yookiin immoo haadha kee abbaa kee irra caalaa jaallattee madaalaa turte yeroo dargaggummaa kee keessatti.
Anjara lamaanuu addaan hin baasu garuu jara lachuu qixxeen jaaladha. Innaa akkanas nama godha jedhee guyyaa tokko yaadee hin beeku. Akkamitti akka dhufte gaaffisa bartee jira. Akkamitti akka ofii keedhaadha keeraa dhufte guyyaa gaaffisa bartee. Guyyaa sana bareen jira jechuudha. Ayidaa akkas nama godhaa kan jedhamu tokko baay'ee natti dhaga'ameera jechuudha. Mudannoo yeroo da'umsaa keessatti ol ka'iinsa dhiigaa yookiin hanqina dhiigaa wantoota jedhamu si mudateeraa? Lakki wanta akkasii nama mudate. Akka buufata fayyaa kanaatti yeroo da'umsaaf dhuftetti hanqinoonni karaa meeshaa yookiin karaa ogeessota fayyaa si mudatan wanti jiru argiteetta? Hin argine. Walumaa galatti kunuunsa abbaa warraa kee fi ogeessonni fayyaa amma ulfa keessa turtee kaastee hanga deessetti maal fakkaata? Bakka gaarii ture waan hundi walumaa galatti jechuudha. Baay'ee gaarii ture. Kanaafuu nagaan deessee nagaa kee hiikamtee daa'imni keessa nagaa jirtu amma gara mana keetti galuuf jechaa jirta. Nagaan galaa daa'imnaa guddatu. Amiin galatooma. Hayyee kanati argamaa jirtu gaa deessee hiikamtee daa'ima kee hammattee taa'aa jirtu baga rabbi si hiike. Ameen. Dursa maqaa keeraan eegalaa jirtu hin jedhu. Lalisee Xilaawwan jedhama. Lalisee hordoffii ulfaa buufata kamtii taasisaa turte dura? Buufatuma Daalattii kanatti. Buufata Daalattii kanatti hordoffii ulfaa ji'a meeqaffaarraa kaasteetti kanatti eegalte? Ji'a tokkorraa kaaseeta. Ji'a tokkoffaarraa kaatee marsa 8 saayii dhufteetta jechuudha. Ayyee. Yeroo hordoffii ulfaa sanatti ogeessonni fayyaa gorsa akkam akkamii kan siif kennaa turan? Gorsaa haalumatti nyaata yeroo ulfaa keessa nyaatamuu kunuunsa yeroo sana namaaf godhamu nu gorsaa turan. Mee Lalisee gaafa ammeetuun sii galee utuu maal hojjettuudha? Karaarra deemaa jirta moo mana kee jirta yeroo akkamii si jalqabee miidhagu? Wiikendiin baradhan ture. Sanbata darbe ganama jechuudha. Hanka'ee man kilaasii deeme ganamasa. Achi ga'ee qormaata qoramee ture baheedhuma. Anaa taaksii lixxee dhukkubuu jalqabe. Sanaan booda abbaa warraan koo circhii jira itti dawwaleen kottu meena dhukkubaa iraan jedheeni. Achumarra dhufee mana geenye uffata fudhadheen dhufe. Gaafa nas ga'u sanbatas waan ta'eef gaa warruma taranyoota qofa jira. Dhufee mala kana ga'ee dheetanii achi dhaabatti siisterii seen tokko maanninnaan na dhukkubannaa seenetti. Dhufee man seenee bakka siree mada'umsaarra yaabimee sin ilaalaa jettee yaabee naan dur dhufe mucannaan jette. Sanaan booda lama ta'aniiru. Gaafa seen ilaaltu bakka dhiyaate kanumaan miixuun jalqabeen turres waaqayyo na gargaare. Daqiiqaa 20-30 caalu. Buufata fayyaa kana dhuftee jechuudha. Eeyyee. Kanuma keessatti waaqayyo na gargaare isaan na gargaaranii mucaan dhalatee. Yeroo ciniinsu sana keessatti waan sirra ture mudannoo argite hin qabdu jechuudha. Wanti narra ture hin jiru. Karaa mattisuma taaksii keessatti na jalqabe. Xinnoo makkana na dhukkubuu ta'ee dhufee misiree yaamnaan kan natti cime. Malee duraan wanti natti cime natti maatis hin jiru. Yeroo sanatti gaafachuma kan hiyyaatti dhuftee hiikamte simannaan isaaniillee egaa guyyaa sanbataa waan ta'eef gaarii ture. Yeroo sana keessatti hanqinni meeshaalee wantoonni isaan si gargaarsaaf itti fayyadaman wanti si mudate jira? Hin jiru. Hanqinni meeshaalee hin jiru. Waaqumas na gargaare isaan na gargaaranii meeshaas hin barbaanne akkasumatti ofumaan miidhadhee dhuma mucaanis dhufee waanuma isaanirraa barbaachisu hundammoo seerumaan naa godhanii rakkoo biraan hin turre jechuudha. Baay'ee gaariidha gargaarsi isaanii. Baga rabbi si hiikee mucaan keessiif haa guddatu. Ameen. Galatoomaa isinis. Dursa maqaa keef ga'ee keerran eegala? Maqaan koo Siistar Caaltuu Dheeressaan jedhama. Kan inni hojjedhu hordoffii haadholii fi haadholii ulfaa jechuudha. Haadholiin hordoffii ulfaa yeroo kamirraa kaasaniiti kan isaan eegaluu jalqaban? Guyyaa ulfisuun uumamee kaaseeti kan isaan hordofuu danda'an jechuudha. Yeroo ulfaa sanatti haadholiin tajaajila akkamiidha kan isaan isinirraa argatan? Fakkeenyaaf haadholiin kan isheen argattu laaboraatooriillee altiraasaawundii kittibaata tiidii kan jedhamu
argattee jechuudha. Qorannoo HIV wantoota kana argattee jechuudha. Yeroo ulfaatti haadholiin dhibee garaagaraa qabanii fi warri fayyaan tajaajilli isaanii garaagarummaa qabamu tokkodha. Garaagaradha. Fakkeenyaaf VDRL kan jedhamu jira. Daddarbaa karaa qaamsaalaa jechuudha. Yoo poozitiivii taate haati kun daa'ima irratti infeektii waan qabuuf qorichi kennamuuf hin jira jechuudha haadhaaf. Lammata immoo TD'n illee hin jiraata jechuudha. TD'n maaliif daa'imaaf kittibaanni kennamaa fi akka dabalataatti immoo albendaazooliinis hin jira jechuudha. Qorichi yeroo haadholii fayyaa dhabee yookiin dhukkuboota garaagaraa qabaniif kennamu warroota akkam akkamiidha? Fakkeenyaaf RH kan jedhamu jira dhiigaa jechuudha gartoo dhiigaa. Gartoo dhiigaa sun haati kun yoo isheen negatiivii yoo taate jechuudha daa'ima irratti infeektii qaba. Abbaa warraa hin dhufaa. Abbaa warraa yoo negatiivii yoo poozitiivii ta'e dirqama haadha kanaaf ji'a 7ffaa irratti jechuudha kan kennamuuf yoo dura deesseetti ta'e dura deenyis yoo ta'e kennamee fi isaa booda ergi isheen deessee booda ammas kan kennamu jira jechuudha qorichi. Coobxoommoo yoo ta'e isheedhaaf qorichi kennamu jira. Abbaan manaas dhufeetu inni isaafillee hin kennama jechuudha. HIVs yoo qabaate akkasuma jechuudha. Daa'imatti akka hin dabarre haati hordoffii taasistee jechuudha. Daa'imaafillee garaa keessatti jammarama isheefillee jechuudha. Haati dhukkuba HIV dhukkubsate tokko daa'imni utuu garaa keessa jiru qoricha dhorkaa HIV sana fudhachuu qabdi moo daa'imni siitu garaa keessa jiru yoo yaala sana hin arganne garaa keessatti qabamuu danda'a HIVdhaan moo erga dhalateeti karaa harmaadha kan wanti sun itti darbuu danda'u? Garaa keessatti fudhachuu haati fudhachuu jalqabdi jechuudha. Haatiin fudhatti erga deesseen booda jechuudha gara sanatti akka hin dabarreef gaafa deessu sanaaf gaafasillee daa'imaafillee kan kennamu jira jechuudha. Innaa ittisarratti haadhaaf kennama jalqaba garaa keessatti jiru jechuudha daa'imti. Haadholii garaatti baatanii fi yookiin haadholii ulfaa fi nyaanni akkasumaan akka isaan garaa guuttatanii nyaatanii fi eeyyamamoo addatti qoodee wantoota kana nyaadhaa jettaniiti kan isin gorsitanii. Fakkeenyaaf haati tokko jechuudha dura 3 nyaatti yoo ta'e har'a 4 nyaachuu qabdi jechuudha. Xixinneessitee 4 hanga 5 jechuudha dabalattee nyaachuu qabdi jechuudha. Haati tokko hanqina dhiigaa qabdi yoo ta'e yookiin immoo dhiibbaa dhiigaa qabdi yoo ta'e nyaata bifa akkamiitiin qooddattee nyaachuu qabdi? Haati tokko hanqina dhiigaa qabdi yoo ta'e aayireenii wantoota qaban jechuudha. Xaafii diimaa fa'aa. Lammata immoo aayireniin kan kennamu jira. Fooliik asiidiin jira. Isaan kan kennamaaf jechuudha. Warreen dhiibbaa dhiigaa qaban immoo yeroo yeroodhaan akka dhiigni isaanii wal qixxaataa ta'uu fi buufata fayyaa kanarraati wantoonni kennamaniif jiru viitaaminiidhaan wal qabate. Qorichi hin jiraataa jechuudha. Fakkeenyaaf fincaan isaaniitti ilaalama. Yoo dhiibbaa dhiigaa qabdi ta'e haati tokko fincaan isaanii ilaallaa jechuudha. Fincaan sun sadarkaa qaba. Fakkeenyaaf asitti kan akkamaman jiru. Kan immoo gara hospitaala deeman jiru. Haadholiin dhiigni isaanii kan dabale yoo jiraate fakkeenyaaf yoo dhiigni isaanii baay'ee dabaleera ta'e yuuriiniin isaanii akka ilaalamu taasisna. Isaa booda gara hospitaalaatti rifeer goonaa jechuudha. Qorichi kennamu hin jiraata. Asis fudhattee rifeer taate jechuudha. Yeroo baay'ee ulfirraan ba'uu mul'atu. Ji'a 3-4 ga'anii ulfirraa ba'u. Rakkoo maalirraa kan ka'edha kan inni uumamu? Fakkeenyaaf haadha tokkorraa kan uumamu RH kan jennu sun jechuudha. Fakkeenyaaf dura abboorshiin wanti irraa ba'ee jiraachuu danda'a ture. Isheen hin beekne yookiin ji'a 2 yookiin akkas ta'eeti yoo ba'e lammata hin qabatu. Maaliif antaayidii kan jedhamu jira kan kennamu isaan kanaaf jechuudha. Haadholiin yeroo baay'ee rakkoo hordoffii ulfaa isaaniidha moo rakkoo hanqina tajaajila ogeessaatii kan yeroo baay'ee daa'imni 2 ta'anii dhalatan qaamni isaanii tokko ta'e mataan 2 ta'u yookiin immoo mataan tokko ta'e qaamni 2 ta'u rakkoo hordoffii ulfaa keessatti uumamuudha moo rakkoo ogeessonni seeraan hordofuu dhabuudha? Jalqaba hordofuu dhabuudha. Altiraasaawundii irratti hin mul'ata. Ulfii hin barbaachifne yoo jira ta'e jalqaba kan ka'amuuf siruma kanaafidha. Ulfii hin barbaachisne yoo jiraate addaan akka cituuf jechuudha. Kanaaf hanqinni turanii dhufuu danda'u. Dubartoonni opereeshinii danda'anii fi hojii humnaa hojjechuu hin dandeenye jalqaba akka isaanii opereeshinii danda'anii fi gorsa akkamii laattuuf yoo rakkoo garaagaraa qabaatanii kutaa opereeshiniitti akka isaan darban dirqama. Sanaaf immoo dursanii hordoffii ulfaa keessatti gorsa akkamii laattuuf karaa xiinsammuu haadholiidha.
Fakkeenyaaf haati tokko bishaan mata bubbee jedhamu sun yoo dhangala'e lamata immoo yoo dhiigde ulfataatee jechuudha. Lamata immoo dhiigni ishee akka malee ba'aa yoo ta'e jechuudha. Kuni akka isaan gara sana dhaqanidha kan nuti dursinetti himnu jechuudha. Lamata immoo haala teessumni daa'immaa sun illee yoo sirrii miti ta'e gara operaashinii sanatti deemte jechuudha. Haadholii hordoffii ulfaa hin taasisne dhumarratti rakkoodhaaf jedhanii isin bira dhufanii gara hordoffii ulfaa rakkinni daa'ima koo kanadha yookiin immoo wantoota dhukkubbii tokko tokko dhaga'anii erga ulfi guddatee ji'a 7 hanga 8 gidduu galee yoo dhufanii rakkinni koo kanadha isiniin jedhanii rakkina sana akkamiin furuufii dandeessu? Fakkeenyaaf akka haaraatti hojjetamaa jechuudha. Laaboraatooriin hin hojjetamaa fi wantoonni adda addaan hojjetamaa fi altiraasaawundii illee hin kaatii jechuudha. Kanaaf itti fufuu dandeessi sa'aa fi sana jechuudha haadha. Wanta kennamuufii qabu itti fufuu danda'a jechuudha. Ji'a 7 taanaan sila saarrechi negatiivii illee yoo taate fudhachuu dandeessi jechuudha ati kun. Akkuma waliigalaatti haadholiin hordoffii ulfaa tokko jedhaniin meeqarraa utuu jalqabanii gaariidha? 7-12 hanga 16 kaasanii jechuudha jalqabanii bareedaadha. Garuu guyyaa gaafa ulfi sun hafee jedheetu ta'ee bareedaadha. Gaafa ulfi sun hafee kaasee utuu jammarame bareedaadha jechuudha. Maaliif aayireen illee fudhachaa deema wanta ta'eef jechuudha. Kanaaf hanga jalqabaa gaafa ulfaa isaanii baranii kaanii hordoffii ulfaa yoo taasisanii bu'a qabeessa ta'a jechuudha. Hordoffii ulfaa keessatti fayyummaa daa'imaatiif addatti wanta inni fayyadu jira hordoffiin ulfaa haadholii. Fakkeenyaaf aayireen sammuu daa'imaanii fi bareedaadha. Lammata immoo tiidiillee kan jedhamu jira kittibaan jechuudha. Tiitaanisii daa'imtama fakkeenyaaf dhalattee hanga waggaa 5tti daa'imti sun wanti zaagellee yoo kutee tiitaanisii amma waggaa 5tti hin fudhattu jechuudha daa'imti sun. Kanaaf haadhaafis daa'imaafis noolaa jechuudha. Akka buufata fayyaa keessanitti hanqinoonni karaa kutaa hordoffii ulfaarraa ka'e hanga kutaa da'umsaatti jiru jira. Ogeessota fayyaa wal qabatee meeshaaleedhaan wal qabatee wantoonni jiran maaltu jira? Meeshaalee hundumaa hin qabna. Nus immoo waliigalleeti walii taaneetu kan hojjennu jechuudha. Kutaa hordoffiidhaaf manni da'umsaa wal ta'eeti kan inni hojjechaa jiru jechuudha. Hanqina ogeessaas hin qabda? Hanqina ogeessaas hin qabu. Yaada kee waan ulaattee bulfadhu galatoom. Dursa maqaa keessanii fi gahee keessan irraan jalqabaa. Ayyoo shaappiin jedhama. Miidwaayifariidha. Kutaa da'umsaa keessan hojjedha. Haadholii hordoffii ulfaa xumuranii gara kana dhufanii akka isaan hordoffii ulfaa xumuranii fi akka isaan hin xumurre yookiin akka isaan deddeebi'aa turanii fi hin turre adda baastanii moo akkasumatti simattu kutaa da'umsaatti? Kutaa da'umsaatti kaardii isaanii mallattoo ciniinsuu argan nu bira dhufu sana booda ciniinsuun kan sowaas jira kan dhugaas jira sana booda addaan baafanneet warra ciniinsuu asumatti tursiisuu dandeenya warra hafeen immoo tursiistuun yeroodhaaf ammaaf hin qophoofne kilaasiin garuu amma qophaa'ee jira yeroo dhiyoo keessatti warra ji'a fixan addaan baasneet tursiisuudhaaf yaalaa jirra jechuudha. Mee haadholii yeroo baay'ee hordoffii ulfaa ciniinsuu keessatti ciniinsuu sobaaf dhugaatu jira jedhu. Dhukkubbii sanatu garaagara moo daa'ima sanatu hin dhufneef mee garaagarummaan isaa maali? Dhukkubbii isaatu garaagari kan ciniinsuu fi kan ciniinsuu sobaa garaagarummaa qaba. Fakkeenyaaf kontiraakshin kan jedhamu reegulaar ta'uu qaba kan ciniinsuu dhugaa jechuudha. Gadameessis immoo amma tokko banamuu qaba jechuudha. Kan ciniinsuu sobaa bakka kontiraakshinii ni jennu sun reegulaarii miti dhufee kan baduudha. Dabalataan immoo gadameessis hin banamu jechuudha. Haadholiin da'umsaaf gara buufata kanaa dhufanii baay'inaan guyyaatti hammam ta'u? Akka buufata keenyatti guyyaatti garaagarummaa qaba. Garuu abireejii yoo fudhanne akka gabaasa keenyatti yoo xiqqaate namni 3 hin keessummeessina jechuudha guyyaatti. Haadholiin yeroo baay'ee dhiibbaa dhiigaa, hir'ina dhiigaa kan qabanii fi dhukkuboota garaagaraa qaban warreen suni yeroo kutaa da'umsaatti seenanii kunuunsa akkamiidha kan isin gootaniif? Kunuunsi fakkeenyaaf dhiibbaa dhiigaa qabdii taanaan haatii takka wanti godhamuu fi laaboraatooriin illee jiraachuu danda'a. Daanjar saayin kan jennus qabna.
isa laallee immediately riifarii gochuu dandeenya jechuudha. Akka buufataatti warri dhiigaa qabaatanii isaa wal qabatee kan jiru hospitaalatti maaneji ta'a. Garuu gargaarsa duraa isa jedhamu sana asitti argattee baati. Fakkeenyaaf magneeziyeem salfeetiin lood ta'eet yoo dhiibbaa dhiigaa qabaattee mallattoo isaa argite hin ergina jechuudha. Haati tokko yookiin ji'a tokko ji'a lama hordofuuf ulfaataa taasiste yoo addaan kuttee da'umsa irratti dhiibbaan irratti maaltu jira? Yaa haati takka yoo xiqqaate akka ammaatti istaandaardiin biyya keenya yoo xiqqaate gisee 8 hordofuu qabdi. Ulfa ta'uu isheen beektee hordoffii jalqabuu qabdi. Yoo xiqqaate naannoo 8 deebitee ilaalamti. Addaan kuttee taanaan ispeeshaaliyaan ji'a 3 gaditti dhuftee ji'a 5 olitti dhiibbaan dhiigaa nama jette kun uumamuu danda'a. Kanaaf gorsa qabaattus as dhuftee cheekin taane taanaan rakkoorra bu'uu dandeessi. Ji'a 5 booda dhiibbaa dhiigaa kana dholeera irratti uumamuu danda'u jira. Dabalataan qorichootiin illee ji'a 5 booda kennaman fakkeenyaaf albendaazolii kan raammoo garaa keessaa kan kennamu innis jira. Ayiranii jira. Kana hordoftee xumuruu qabdi malee addaan kuttee taanaan rakkoodha jechuudha. Waan argachuu qabdu hundarra argattu jechuudha. Amma fakkeenyaaf rakkoowwan sana keessatti mudatanii daa'ima irratti moo ishee irratti dhiibbaa godhata yeroo baay'ee? Inni lachuu irratti ta'uu danda'a. Rakkoon hordoffiin ulfaa kan barbaachiseef haadhaafis daa'imaafis kan godhamu jira jechuudha. Haadhaaf waan ishee hordoffiin naa gootu vaayitaal saayinii ishee hin ilaalama waan jiru jira. Daa'imaaf immoo akkaataa ta'umsaa ta'uu danda'a. Akkaataa uumama isaa ta'uu danda'a. Ulfisuun itti fufuu hin danda'amu itti fufuu hin danda'u kan jedhus qaba jechuudha. Kanaaf haadhaafis daa'imaafis dirqama hordoffiin ulfaa. Haadholiin yeroo baay'ee daa'ima 2-3 lakkoo yeroo tokko tokko immoo darbee daa'ima qaama tokko yookiin mataan 2 ta'ee qaamni tokko yeroo ta'u jira. Mudannoon kun maalirraa keeti kan isaan mudatu? Mudannoon kun akka buufata keenyatti yookaan akka asitti hin jiru yoo jiraates early ergamu waan ta'eef abnormaalitii wayii jira taanaan gara hospitaalaatti akka argameen ni gaggeessina jechuudha. Warra mudannoo ulfa noormaalii hin taane yoo ta'e garuu haati sun erga dhufteen booda fooliik asidii kennamuufii qaba ji'a 3. Ulfa biraa itoo yaadiin akka irraa ba'een yookaan fakkeenyaaf kan mataa hin qabne yoo dhalate ulfa biraa irratti akka ishee jala hin uumamnetti fooliik asidii ji'a 3 ni kenninaaf jechuudha. Kun yaa hospitaalatti wanti kun kan raawwatu achi dhufanii garuu yoo nu mari'atan nuti ergina dhufanii yoo nu mari'atan yookaan immoo dhufanii karaa adda addaatiin argachuu dandeenya waan ta'eef isa kana hin goonaa fi gorsiis hin kennamaaf jechuudha. Haadholiin yeroo baay'ee da'umsa dadhabanii kutaa opereeshiniitti darban rakkoon isaanii yookiin ka'umsi isaanii jalqaba maalirraa keeti kan inni uumamu? Yeroo ulfaa yeroo ciniinsuu gaa wanta adda addaa jiraachuu danda'a. Taa'umsi isaa ta'uu danda'a. Yookaan immoo ulfa sana ciniinsuu sana dadhabuun jiraachuu danda'a. Yookaan ciniinsuun yeroo tokko gadameessi xiqqoo banamee dhaabbachuu danda'a. Kanaaf yoo dhaabbate akka buufata fayyaatti wanti godhamu jiru gara hospitaalatti ergina nuti. Sana booda ilaalamee marfee ciniinsuu hojjetti kennamee fi isaanis yoo dadhabame carraan jiru gara operaasiyoonii deemuu danda'a. Akkaataan taa'umsi isaallee sirrii ta'uu baate fakkeenyaaf biriichi mudduudhaan taa'ee ta'uu danda'a. Kiiloon daa'ima sanaa ilaalamee yaallachuu hin dandeessi. Warri taa'umsi isaa biriichi ta'e hunduu si'eessii galuutu hin ta'in yaallattee ilaalamee weetiin daa'ima sanaa ilaalamee haati sun yaallatti yoo dadhabde garuu daa'imtis haadhis itoo miidhameen operaasiyoonii galuu dandeessi jechuudha. Dabalataan mallattooleen adda addaa jiru. Yeroo ciniinsuu akkanatti yaallachuu kan hin dandeenye jiraachuu danda'u. Kanaan dura operaasiyoonii qabdii ta'uu danda'a. Yaaltee yoo dadhabe operaasiyoonii ta'uu carraan isaa jira. Kanaan dura operaasiyoonii taatee udduudhaan taa'ee taanaan carraan ishee hin qabdu ciniinsuun yoo jalqabes yaallachuu hin dandeessi tokko yoo ta'e garuu yoo dadhabde garuu ammas gara operaasiyoonitti ergamuu dandeessi. Kun hospitaalatti raawwatama malee akka buufataatti nuti riifarii goona waan ta'eef kan yeroo baay'ee nuti riifarii goona. Yeroo baay'ee haadholiin opereeshinii yoo ta'ani operaasyoonii sana keessatti
Kaanii hojii hojjennu yeroo dandeenye hojii humnaa keenya hojjechuu dandeenyu waan ta'eef opereeshinii irraa du'a nuuf fayyaa yeroo jedhantu jira. Dhuguma achirraati opereeshinii ta'anii ba'anii hojii hojjechuu hin danda'an immoo sodaadhaan duraa kan ka'edha kan isaan kana yaadan. Beekumsatti hin jirre malee namni filateetu operaasiyoonidhaan hin cineessifadhu jettee taanaan tokko operaasiyoonidhaan dandeessi waan barbaaddes hojjechuu dandeessi. Yeroo jalqabaatiif torbeetti deessee amma warra deddeemuu dandeessutti sittuu lafaatu danda'a malee inni waan hojii nama dhowwu hin jiru. Filannaan inkaan dadhabdee miti. Filannoodhaanuu operaasiyoonidhaan dahuun ni danda'ama jechuudha. Haati tokko opereeshinii taatee deessee hangam turtii hangamii booddeedha kan isheen hojii hojjechuu dandeessu? Kuni haati takka akka ogummaatti deessee hanga ji'a jaatti hojii cimaa kan hojjennee saayinsiin hunduu jechuudha haati deessee. Kan hojjetu kan operaasiyoonii egaa akka buufataatti nuti waa'ee kanaallee diippilii beekuu baannus kanan dura waan inni hospitaala irra hojjedhee beekuuf sitti haasa'aa jira malee akka buufataatti kunneen hin jiru. Hojii hojjechuu warraaquu hin dandeessi. Haati takka hanga 45 malee madaanii torbee tokkoon booda ni fayya. Sana booda madichi fayyee taanaan hojii wanti ishee dhowwu hin jiru garuu haati hundumtuu hanga ji'a jaatti hojii cimaa itoo hojjechuu baatte ni filatama jedha saayinsiin. Egaa gara buufata fayyaa keessanitti hin deebi'a. Buufanni fayyaa keessan bakka tursiisa daa'immanii fi kutaa da'umsa haadholii siree gahaa qabaa? Ni qabna nuti tursiisa daa'immanii illee haati takka deessee sa'aatii 24 turte. Achitti tursiisa daa'immanii jechuun ni guutu naan jechuu barbaadde yoo ta'e daa'imman dhibamaniif hin qabnu. Amma irratti isin ibsa. Haadholii fakkeenyaaf daandii irratti utuu jiraatanii da'anii fi haadholii bakka daa'ima tokko abbaan warraa bira hin jiraatin da'anii fi yeroo tokko bakka tursiisaa qabaachuu danda'a buufanni fayyaa. Haa ta'u hospitaala. Wantoota akkasii kana qabdu. Haadholiin daandii irraa immoo akka carraa asitti goranii da'anii wantoonni akkasii si mudate beekaa? Yeroo baay'ee nu mudatan haadholii gargaarsa hin qabne jenneeti kan kana fudhannu. Nuti akka buufata kanatti uffannaa daa'imaa haadholiin hordoffii ulfaarra dhufan irraa ni kadhanna. Haadholiin ogeessonni baay'eenis jiru waan ta'eef yeroo da'an kan qaban irraa fidanii taskaa'u. Kutaa hordoffii ulfaa jechuudha. Kanaaf yeroo san waan ittiin qabdullee dhabuu dandeessa yeroo deessistu jechuudha. Kanaaf uffannaan qophaa'ee jira waan ta'eef achi fuuneet itti gargaaramna haadholii san hin gargaara karaa uffannaa daa'imaatiin jechuudha. Dabalataan immoo waan tokko warra hin qabneef immoo qarshiin illee asuma keessatti peeshantiirraas yookaan maamiltootaas dhufan hundarraa fi ogeessarraas guurreet gargaarsa ni goona jechuudha. Akkasitti malee waan dhaabbiidhaan garuu alatti amma ala asii bahanitti wanti alatti godhu kunuuf hin jiru amma. Asitti garuu akkuma haadholii warra kaanii da'anii yoo nagaa isaanii hiikamanii geggeessitu immoo turtii muraasa amma daa'imni isaanii jabaattu yookiin isaanillee madaan isaanii qorutti hanga as turanitti bakka tursiisaa qabdu. Isaafillee kun kutaansaa kan mataasaa qophaa'ee hin jiru. Garuu haati sun bakka argattee ammasii baatutti asuma keessa hin tursiisna. Ammaaf garuu bakki isaaf qophaa'ee akkanatti hin jiru. Kutaadhuma da'umsaan boodaatti hordofnutti asuma tursiisne nama yookaan maatii ishee bilbilamee akka waamamuuf goone warra maatii qaban warra immoo ollaa waan adda addaa kan qaban kireessaniillee kan jiraachisan jiru nu mudateera waan ta'eef egaa dhufanii amma isaan mimmijeessaniifitti as ni tursiisna jechuudha. Nyaata adda addaa asuma ogeessis warra dahaanis ni gargaaru waan ta'eef hin tursiisna. Gara xumurattan dhufa buufanni fayyaa keessan hanqinoota karaa ogeessaa karaa meeshaalee fi akkasumas kutaa tursiisaa daa'immanii haadholii kutaa ciisicha haadholii hanqina akkam akkamii qaba moo guutuudha? Akka buufata keenyatti hanqinni miidwaayifii ni jira. Fakkeenyaaf miidwaayifii 4 jira. 4 keessaa tokko buqqoon IGT sana siin galtu
sababa dhibeetiin jechuudha. Kanaaf sadiitu jira. Buufata tokkoof immoo kun gaariidha jechuun hin danda'amu hanqina midhaashii jira. Dabalataan hanqinni meeshaalee hin jiru. Hanqinni karaa meeshaatiin hin qabnu garuu hanqina amma yeroo dhiyoo keessatti ni furama jennee yaadnu tursiistuu haadholii amma yeroodhaaf haaromsarra jira amma qophaa'ee jira waan ta'eef garuu akka hanqinaatti kanan dura mudateera jechuudha. Kun akka hanqinaatti akka buufata fakkeenya tursiistuu hin qabnu ture. Amma haaromsarra jira yeroo gabaabaa keessatti hojiitti jalqabna jedhee yaada jechuudha. Meeshaalee kan yeroo da'umsa haadholii fi wantoonni tokko tokko karaa kan haadholii hordofii ulfaarraa kaasee hanga da'umsaatti wantoonni ammaaf hanqina qaban hin jirani. Ammaaf hanqinni mandaatorii ta'e hin jiru garuu itoo meeshaaleen tokko tokko akka fakkeenyaaf daa'imti dhalattee oksijiinii ishee barbaachisaa hin barbaachisu kan jiru kan ittiin to'amnu ishee amma fakkeenyaaf hin qabnu malee waan achitti meeshaaleen hunduu haadha deessisuudhaaf waan ittiin gargaartu vaakiyuum kan jedhamu isas qabna. Daa'imman yeroo akka dhalatanii envaayiromentii kana wajjin wal baruudhaaf ho'iin isaan barbaachisaa isas ni qabna. Waan akka meeshaadhaaf baay'ee hanqina jennee yaadnullee baay'ee hin mudanne jechuudha akka buufata keenyatti gootudha. Yaadan laachii fulfadhu galata. Galatoomaa isinis dhuftanii nu dubbisuu keessaniif. Kanaaf amma har'a kaaseeti daa'ima kee sirriitti mallattoo cimaa kan jedhamu jira. Qaamni ho'uun, qaamni hurgufuun, qaamni immoo keelloo ta'uun yookaan bicaa ta'uun irratti ilaaluu qabda jechuudha. Qulqullinni daa'ima kee immoo sirriitti eeguu qabda. Sirriitti harma immoo hanga ji'a jaatti harma kee qofaa hanga ji'a jaatti hoosisuu qabda. Ji'a ja'aan booda nyaata dabalataallee kan dabaltuuf jechuudha. Hanga ji'a jaatti harma kee yoo xiqqaate guyyaatti si'a 8 ol hoosisuu qabda jechuudha. Ofii keetiif immoo mallattoo cimaa kan jedhaman mataa dhukkubbii cimaa, ija dura lafti siin maruu, laphee irra gubuu, harki kee lukti kee tasadhii ta'uun jira taanaan isa kana yoo argite daftee ofii keetiifis dhuftee ilaalamuu qabda jechuudha. Qulqullina kee sirriitti eeggadhu, nyaata sirriitti nyaadhu, waan fasaashii sirriitti dhuguu qabda harmi kee akkasii bahuuf jechuudha. Dabalataan immoo qusannoo maatii ammas fudhachuu dandeessaa. 45ttis fudhachuu dandeessaa. Qusannoo gosa barbaadde ni argatta waan ta'eef qusannoo maatiin fudhachuunis jira. 45tti immoo har'a kattabateera daa'imti kee 45tti immoo kittibaatatti fufsiistee hanga waggaaf ji'a 3tti waan jiru sirriitti hordoftee kattabsiifachuu qabda jechuudha. Kanaaf kan daa'imaa mallattoo cimaa siin jedhee kan keessa akka hin irraanfanne seeraan ilaaltee dhuftee nu biratti ilaallachuu dandeessa jechuudha. Daa'ima kee yeroo hundayyuu yeroo harma hoosistu daa'ima kee harkarra godhatteeti gara keetti garaa kee harka keerraa fi fuulli isaa gara keetti naanna'uu qaba. Harma akka sirriitti qabachuu danda'utti uffannaa immoo sirriitti uffisuu qabda. Harma kee akkasitti baasteeti harka lamaan daafisa afaan keessa gootaa fi fuulduratti. Kana booda yeroo nyaata hojjettu immoo daa'ima kee fuulduraan kan kee tokkuma waan ta'eef rakkoo hin qabu. Ofitti qabdee hojjechuu hin dandeessaa jechuudha. Kanaaf amma waan siin jedhan dhageesseetta. Wanti na gaafattu yoo jiraate na gaafadhu. Yoo ta'u baate immoo nagaan gara mana keetti galii. Yeroo lammaffaadhas waan ta'eef xinnoo muuxannoo isaa qaba. Hayyeegaa daawwattoota keenya sagantaa harmeerra waa guddoo akka baratan abdii qabna. Sagantaan keenya kan har'aaf qabanne kan hangammaatti ture. Qopheessituun qophii kana ana Widamiseetii ogeessi kaameeraa daawwita shumaati waan waliin turtaniif ulfaadha. Torban gaarii isiniif haa ta'u.